Rabbi zade rasi barbada ture. Biyatil mane jara kuwa biyamba. Parati. Sagalee kee kan inni nagaamnee fi lakkoofsa ittiin dubbisaartu lakkoofsa hojii lakkoofsa biirooti. Ijoollee waan akkanaatti fidinaan jedhe. وين ترى تنبي أبو بكر فيا جت كمدت نار كاتري ربي صدات ترى كارك قلبي يا ساتر أرجع دهبو إيه سجلك بكر إيه سجلك بكر كيس جرامي يا جردان جرام تجراني Obbolee daa'ima kiyyatu mucaa kiyyatu ni dhukkubsataa narraa du'ee rabbiin nagalchee qabri masaa sallaalaa kaleessa awwaalamee jetti. Mucaan kee maal ta'e jennaan? Maal ta'e nukkuba ture mucaan kee qophiliin godhaa waan ingilatti kenneera. Nukkuba? Mubeeso Tunen kala ture odoo jala dhageesse na jala dhaga'uu diddee ji'a gaa'ee geessan si dawwaluu jammare. Silaa jira isaan arga arra du'aa isaan leen dhabee galeen biyya laalee deebi'an qarqaaraa akkitti galu na taasisaa rabbi geessanii jedha. Batata fuula ummataan dhaabanneen. Na batata haadha fuula oromoon dhaabanneen. Sabarii. Ofii biyyaa batata dhen harkaa tare galeen biyya argee deebi'aa arga waggaa afuriitti osoo hin argin na duraa tare. Galeen biyya argee deebi'aa rabbi jedha qarqaaraa itti nagalchaan. Kettisi kunnu waraqaa bitachuu dandeessaa kettisi kunna. Qabu waraqaa wayiitu hin qabu biiroo dhaqeen deebi'ee reefu biiroo dhaqeen deebi'ee na sobaniif dhugaanaan jedhaniif boriin galtanaan jedhanii na deebisanii mana itti jirutti deebi'ee. Baringal taran jara katira kalso dubbe ko baringal taran jara ke amol sena jirana janta ki lala ummata ki yasina gar sisani janta na birat lala ina na kennu be lala wanga badu wallale ku be garanda ku bate islam ta ki jara arga dure usura jara ke tera jara ga utitte la ijoollee tu fayyadama bilbila nanda me kana dhabeetan gruupiitti galaa jedhee uummato bilbila hojii kootiitiin namni sagalee dhuute jedhee dhufu sagaleen argatu ijoolleen biiroo hojjetan nama dhimma hojiitiin na barbaadu malee na quunnamsiisan anumata akkana jedheen soorii obboleettii koo kanaaf gruupii ijaarradhaa Mube aku baca kalian biaya salah lihat agak rekade dia bias kesal kegaluna tasi sarap biara. Pinggir kamu anu mata karama gimana kau tio itu kamu antara kata dia pada dari samping. Mutu kore dumut we sabon beda kata kamu tu kore dume sabon tu beda kata araba bera yo jirati arabicha akka saame nam tokko akkata sinitti galtu wadda me dur la me la kas koda mutu kore dume mube dhugaadha namni laalaa akkasii hin qabne hin jirru garaan tun garaa haadhaati oma feetallee yoo taate wallahi ana baay'ee keessatti garaa na nyaatte isii arguu miti sagalee isii kana dhaga'u miti sagalee reefati nu dhageessite sun miira qalbii kennaatiin tuqe jechuu haadha garaan haadhaa ammoo akka jiru hin beeyna in akkaawuntii hin qabne illee mee nama biyya keessa akkaawuntii qabu nama garti mallaqni akkaawuntii isaa irra hin jirre laalaatiin nuufi dawaan jirtu irratti buune
Akka galtu goona. Ajriillee qabdi jara keenya yoo akkasii maalitti dhiifama garuu. Bareedaadha akkaawuntii nama Boona ani bakka kanatti nugee yoo ta'e malee nama biraati irratti hin galchina. Maalati nama amanamee ta'u ishee biraan nu ga'uu danda'u. la akkaawuntii qabdaa. Shantama yoo irratti darbine waan isin ittiin galchuuf deebsu sanima gochuu fi dandeenya garaa haadhaati. Hundi keenya iyyuu haadha qabna. Hundi keenya namni madaa akkasii hin qabne. Akkaawuntii qabdii mi'uutii irraa kaatee dubbata. Akkaawuntiin qabu jettee mee mubee ati furmatti fudhu nama tokko bakka nu buuse akkaawuntii isaa nuu fidi waan qabnu waan dandeenye gartee ammuma tan osoo isin asirraa gadi hin buune irratti yoo buuneef waan godhaati miti. Riyaala 50 riyaala 10 irratti buune gahaadha. Yoo akkas godhe jedheetii yaada maaliif miira wajjin natu qabe beeytaani wallaahi galtee ilmoo san laallattee haa deebitu waan biraallee yoo dadhabde qabrii jiitu galtee argitu jireenya gabrummaatu tana qaba. Mubi akkaawuntii hin qabu jette akkaawuntii qabdaannaa hin qabuttu. Okay, akkaawuntii yoon qabaanne gaashii maal goona ree? Meeme. Nama biyya jiru nama amannee irratti galchinu hin jiru mubee namnati beektu. Achitti haa kennaniif hoggaashin biyya geessa. Mubee nama dhufe as taa'ee sirriitti itti amannu tokko nama dhufe as taa'ee agarsiisa. Ammarra gal. Nugee irratti hoo galchine hoo mubee? Akkaawuntii kun kennu. Nugee irratti hoo galchine hoo? Nugee? Mubee miti kan nama biraa. Mubee kan nama barbaadnu nuyi osoo kan mubaarak hin barbaadnu kan nama biraa barbaadna maleeni mubee nama tokko nama kunuun akkasaarratti walitti qabaan nama gachuu yoo ta'e. Mee qoodhaa mee jara keenya dhageeffadha akka amma jedhan kanaa miti dhugaadha naggasaa ni amanna kan naggasaarra yoo gale rakkoo hin qabu achi keessatti gargaarullee danda'a giseen achi isiin gadi buute dhaqee kennuufii danda'a jechuudha harka irratti illee kennuu danda'a ammoo isiin tuni haadha garaa haadhaati garaa gubataa irra jiru tarii harkaa qabaachuu dandeetti harkaa dhabuu dandeessu osoo harkaa qabaatte isiin akkana gadi baatee hin iyyitu kanaafuu waan dandeenya yoo irratti buufne homa dandeenyurra jechuudha keessatti qaxaroo osoo barbaanne waan kaartii keessaa qabnu waan gartee silkii keerraa qabnu ammoo osoo walirra buufnee galchineefi ajirii qaba gama rabbiitiif gama namaatitti illee jechuudha. Nagaasaa. Boona akkam jirtu? Nagaami akkami? Jira. Akkaawuntii keerra mallayni jira? No, akkaawuntiin illee jira. Beektaa barri kun nama sodaachisa beektaa boona kanumaaf malee rakkoon qabu. Amma ammatti gashoo ta'e rakkoon qabu mootii maaliif darasanyii agarsiisa darasanyii nama tokko irratti ergaa narratti ogasha rakkoon qabu. Darasanyii nama akka nama nugee laa nugee sitti himna yoo sirratti gale mashee miseeji si bira hin qabate. Inni fagootuma Sabboontu akkana godhamaaniin darasanyii nama galchanii namni darasanyii galchisuun nama tokko irratti galchaaniin darasanyii achumaan. Nama firii tokko irratti darasanyii galchaati yookaan immoo nagaasaa irratti birrii galchaa nama tokko irratti darasanyii galchitu namni sun darasanyii irra gale sana laalee birrii nagaasaa irra gale hin beekaa jechuudha. Boona lakkoofsi kee piroofaayilii irra jedhamti namoonni gashee amma namoonni gashee piroofaayilii irratti lakkoofsi ergaa akkaawuntii darasanyii si ergaa. WhatsApp irratti. Gisee dheeraati barbaadaa ture silaa mucaa kiyya lubbuun arga ture. Osoo mubaarakiin giseen argadhee mucaa kiyya nafseen arga ture. Waggaa afur guutuu itti taareen badasadhee bakka naa fayya jeetti fuula Oromoon dhaabadhu jedhee kophaa kiyya. Bakka naa fayya jedhee ani haakimillee fayya jedhee manatti naa galatti karaara harkaatti deebi'e. Karaara harkaatti deebi'ee edanatti man du'e naan jedhanii edanatti man. Osoo du'a isaa beekee galeen arga ummata kiyya osoo du'a isaa beekee galeen arga naa fayya jedheen gammadee gammachuuti jara binaasutti harkaa jijjiire. Osoo mubee argadhee mucaa kiyya ruuhiin arga ummata kiyya amma na bira dhaabadha aragalchaa biyya isaan argee deebi'a. Sabboontu. Naalee dhufa biyyeen keessa jiru naalee dhufa aliyyi kiyyan dhabe biyya
keenya obsime rabbi sabri si haa kennu. Qaangeen akkasii nama irra buune hin jirtu rabbi sabri si haa kennu. Ilamee obsi obboleetti. Osuma garaan nama gubatu si garaa dhaleetti biti. Nuyyuu asirra warra asirra jiru kana garaan keenya imimmaan qabachuu dadhabne. Reef sagalee ta'e hoggaa dhageettu haati manaa mubaarak achi booyaa turte wallaahi. Dhugaa oka dubbannu taate. Kanaaf rabbi sabri si haa kennu. Obsi obboleetti obsi. Rabbi sabri si haa kennu. Kabdu shimmiya nama irratti guramuuf wayin abbaa manaan qabdu nama tokko. Amma amma jechaa jirti. No, Mube. No. Entah akkasitti. Naggaasa erga akkaawuntiin kan kee duwwaa ta'e sirratti olitti kennamee fi nama tokko irratti darrasanii arganu boonaa yookaan ana irratti bilbilli keenya achi jala jira waan ta'eef. Yaa amma yoo asuma gara keessatti gara dhimmaatitti seenuun. ish rakkoon warahmatullahi wabarakatuh bona kerro bagana kanuftan bagana kan reetani ummata kiyya qaali wallahi waan nama gaddisiisu mucayyoontuni ji'a dura naa barreessitee turte wallahi anuu nama lamatti dubbadheen jira seenaan ta'e anallee waan godhan hin qabanii rabbi siyaasa barsiisu amma akkuma jettan obboleessa keessan kanatti malaaqa walitti qaba namni biraa immoo kamaatii si dhiyaatu mucayyoontu way yoo gabbuute akkasumaan mana nama deemanii namni tokko lama ta'ee achitti haa eegu riippoortiitti jechuudha haga maatii dirasii bakka isiisan qabrii saniin ga'uu qabama kanaafi mallaqa namuu tokko biratti isuma amma jettan kana jechuudha isa biratti walitti qabaa fi tikkeettii muraa fi biyya jettan haa agartu isilleen haa obsitu amma rabbuma wal argaan jedhini akka sabartu garaa haadhati ani gaafa galuu mudannoo akkanaatiin na mudatee galee alhamdulillah garuu har'a isiin sun tiyya taatee natti dhagahame kanaaf wanni gootanii namni tokko lama ijoollee Finfinnee jirtullee jiru ijoollee hedduu jira fuudhanii bakka isiin jettu saniin haa ga'anii yoo carraa kanaan maatiin isillee warri bakka du'aa jirullee carraa kanaan sagalee kana dhaga'e ashaabayu akka jettetti isiin akkuma jette kana abbaan manallee ani beeku baay'ee nama rakkataa ture na fakkaate isiini kanaaf waan biraan godhinaa fi akkuma biyyee san agartu godhaa fi walitti qabaa fi gaafa kaan tikkeettii muraa fi namni lama tokko jetti eegee maatii biraan haa ga'u jechuu barbaadetti. Galatomi kerro ulfaadhu sabboontu mee muti irra qaabadhu asi gaafadha dhiifama illee naa godhi sabboontu muti irra qaabadhu si gaafadhu boona namni akkasitti wal beeka bakka dhaloota si gaafadhu dhaloonni keessa sabboontu miira keessaa bahi mee obsi si gargaara rakkoo abbaa manaa qabda mee miira keessaa bahi boo'ina obboleetti diya mee miira keessaa obboleessa hoo qabda? Obboleessa hin qaba. Mee lakkoofsa isaa nuu kennime. Lakkoofsa obboleessa keetti nuu kenni. Wayi mataa keessaa beeku maali duraanis beeka isinitti dhufuu silkii cufee yoo keessaa bahee ilaalee isinitti malee. Sabboontu obsi ilaale amma wanni si gaafatanii fi akka ati furmaata argattuu fi yoo mee lakkoofsa obboleessa keetii ka biyya keessaa anaafuu ergiin bilbilaa fi ishi amma bosona baalee beeytaa itti dhiyaattanii aniinyaa naannoo kami.